Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akkam ooltan sagantaan keenya eegalee kan har'aaf qixeessineen reeffi godaantota Itoophiyaatii jedhame 27 Zaambiyaa daandii irratti gatamee argamu. Tajaajilli kireedit kaardii baankiin Awaash dhiyoo kana jalqabsiise maali? Akkamiin hojjeta? Deebit kaardii jechuun maamilli kan ol ka'e caala hiree garraa baasuu hin danda'u. Garuu karaa kireedit kaardiitti immoo yoo dhuftee maamilli siniiwwan kiraayiteriyaa sana yoo guutee argame qarshii haga wayii akka liqiitti eeyyamaaf dursee jecha. Manneen barnootaa Finfinneetti jeequmsa mudataa jiruuf ka'umsi maali? Manneen barnootaa afaan Oromoo baratan keessatti alaabaan naannoo Oromiyaa ni mirmirfama jedha. Sababa saniin waggaa 4-5 dura kan ba'aa ture, kan faarfatamaas ture. Kuni waan haaraa miti jechaadha. Odeessaalee gaggabaaboos qabnaa sagantichaa firaa ol balaa dhiyeessa. Reeffi kan godaantota Itoophiyaatii jedhamee 27 Zaambiyaa magaalaa guddoo biyyattii Lusaakaa dhiyootti daandii qarqaratti gatamee gaafa dilbataa argamuusaa poolisiin biyyattii ibse. Onkololeessa darbes biyya ollaa Zaambiyaa taatee Maalaawii keessatti reeffi lammiilee Itoophiyaa 25 bakka tokkotti jumlaan awwaalamee argameera. Lammiileen Itoophiyaa 10,000 lakkaa'aman karaa seeraan alaa osoo gara Afrikaa kibbaa imalanii rakkoolee garaagaraa fi gaaga'ama lubbuu saaxilamu. Hamza Hussein gabaasa dabalataa qaba. Reeffi naannawaa Nigwereere jedhamtu gama kaaba magaalaa guddoo Zaambiyaatti argamtu daandii qarqaratti argame kun kan namoota biyyoota qaxxaamuranii darbaa turanii ta'utu himame. Yeroo baay'ee ulaa kanaan kanneen godaanan keessaa lammiilee Itoophiyaatu heddummaatu. Dubbi himaan poolisii biyyattii Daanii Miwaalee BBCtti akka himetti godaantonni dhokatanii Zaambiyaa keessa qaxxaamuraa turan konkolaataa keessatti qilleensa dhabanii ukkaanfamanii du'an. Reeffa kanneen keessaa namni lubbuun hafe tokko hafuura baafachuudhaaf wayita carraaquu argame gara hospitaala naannawa sana jiru geeffamuu isaa dubbateera dubbi himaan poolisii kun. Zaambiyaan biyya kibba Afrikaa keessatti argamtu yoo taatu Itoophiyaarraa dabalatee godaantonni biyyoota gaanfa Afrikaa garaagaraa karaa seeraan alaa keessa qaxxaamuru. Jiraattonni Nigwereere reeffa namootaa kana dilbata barii akka argan himan. Poolisiin qorannoo reeffa kanneen irratti taasiseen namoota lubbuun isaanii darban keessaa garri caalaan godaantota Itoophiyaarraa dhufan ta'uu ragaa isaanirraa argateen mirkaneesseera. Taatee mudate kana ilaalchisuun ibsi poolisiin baase akka jedhutti bu'aa qorannoo jalqabaa kanaan namoonni kunneen hundi isaanii dhiirota umurii waggaa 20 haga 38 gidduu jiranidha. Akka ibsa poolisiitti namoonni daandii irratti gatamanii argaman 28 yoo ta'an kanneen keessaa 27 lubbuun darbaniiru. Onkoloolessa darbe haaluma wal fakkaatuun biyya ollaa Zaambiyaa taate Maalaawii keessatti reeffi lammiilee Itoophiyaa 25 bakka tokkotti jumlaan awwaalamee argamee ture. Poolisiin Maalaawii qorannoo taasiseen ilma biddeenaa pireezidaantii duraanii Piiter Mutarikaa irratti ragaa taatee kana waliin wal qabatu argachuun to'annoo jala oolchuu isaa torban tokko dura ibsee ture. Dargaggoonni Itoophiyaa hedduun jireenya fooyya'aa qabu barbaachaaf karaa seeraan alaa fi balaa hamaa qabuun biyyoota baay'ee qaxxaamuruun Afrikaa kibbaa galuuf yaalu. Poolisoonni Keenyaa, Tanzaaniyaa, Maalaawii fi Zaambiyaa lammiileen Itoophiyaa warra seeraan ala namoota daddabarsaniin wayita daangaa qaxxaamuran qabuu isaanii yeroo gargaraatti gabaafamaa tureera. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti ejensiin dhimma baqattootaa IOM akka jedhutti bara 2014 irraa kaasee Afrikaa keessatti godaantonni 12,000 ta'an bakki bu'an akka hin beekamne galmeesseera. Kun osoo kanaan jiru waajjirri immigireeshinii Zaambiyaa kamisa darbe akka beeksisetti lammiileen Itoophiyaa 10 karaa seeraan alaa gara biyyattii seenuun hidhamuu isaanii ibsuun isaan keessaa 2 akka dhukkubsatan ibseera. Odeessatti aanuun bulchiinsi magaalaa Finfinnee rakkoo naannoo manneen barnootaatti mudataa jiru ilaalchisuun barattootaa fi maatii barattootaa akkasumas qaamolee nageenyaa waliin mari'ate. Naannoo manneen barnootaatti jeequmsa mudataa jiruuf ka'umsi ijoon mormii alaabaa fi faaruu mootummaa naannoo Oromiyaa irratti ka'edha. Itti aanaa hoogganaa koominikeeshinii magaalaa Finfinnee kan ta'e Absalamoon Dibaabaa jeequmsichi ajandaa siyaasaa qaba malee alaabaa fi faaruun mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinneetti amma miti kan eegalee jedha. Haala magaalattii keessa jiruu fi tarkaanfii mootummaa ilaalchisee waan jiru Hamza Huseenitti himeera. Seeruma naannoo Oromiyaa irraa manneen barnootaa afaan Oromoo baratan keessatti alaabaan naannoo Oromiyaa ni mirmirfama jedha. Sababa saniin waggaa 4-5 dura kan ba'aa ture, kan faarfatamaas ture. Kuni waan haaraa miti jechaadha. Taatee haaraa amma Finfinnee keessatti ta'ee miti. Kuni baay'ee gaafii barattootattis miti, gaafii barsiisotaatis miti, gaafii jiraattota magaalaa Finfinneetis miti. Kallattii adda addaatiin ceeggoonee jira miti. Fakkeenyaaf kaleessa dheengaddaa barattoota wajjin, maatii barattoota wajjin wal mari'achuudhaan hundi keenya walii gallee ture. Garuu finxaalee
finxaaleeyyiin beekaa dhimma Wallaggaa yookiin immoo naannolee garaagaraatti ta'e keessa magaalaa Finfinnee keessa fiduudhaan asiyoo eegelle moona jechuudhaan magaalaa kana keessa fiduudhaan kakaasaa jiranii waan ta'eef Finfinnee keessatti wanni addaa tokko hin jiru. Kanuma kana dura ta'aa turee fi mana marii irrattis akkuma tiyyatti kaasamaa kan ture Piraayim Ministeeriin biyyattiis kan kaasaa turanidha. Wanti addaa taasiin addaa amma magaalaa Finfinnee keessatti ta'ee hin jiru. Rakkoon naannoo manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessatti wal qabatee ka'u akka torbee tokko akkas lakkoofsiseera. Haga ammaatti miidhaan akka qaqqabee qabeenyi akka manca'ee barattootarra barsiisotarra miidhaan akka ga'ee miidiyaa hawaasummaa irratti namoonni ni barreessu. Qaamolee kana raawwatan adda baasuu keessatti wanti hagammaatti deemame jira. Bulchiinsi magaalichaa hagammaa namoota kana waan adda baase wayii qaba. Gama siyaasatiin qaamolee odoo dhimma kana beekanuu warra callisan warra dhimma kana odoo ilaalanuu akka dhimma isaanii hin taanetti warra ilaalan irratti tarkaanfiin siyaasaa fudhatamaa jira. Qaamolee ta'e jedhanii ijoollee afaan isaaniitiin mirga barachuu qaban teroraayiz godhan akka isaan sodaatan akka isaan qaanaan ilmaan abbaa gadaa jedhanii ijoollee warra sodaachisaa turan irratti tarkaanfiin siiriyees ta'e fudhatamaa jira. Jeequmsa kana warra raawwatan irratti dhimmi itti gaafatamummaa seera raawwatamaa jira. Barattoonni qabataman mana amala sirreessaa galan ni jiru. Isaan kanarrattis ergama garaagaraa fudhatanii ta'ee jedhanii as keessa galanii warri jeequmsa kaasuu barbaadan irratti tarkaanfiin barbaachisaan gama mootummaatiinis gama siyaasatiinis kallattii adda addaatiin fudhatamaa jira. Amma garuu haalli qabatamaa hin jiru. Magaalaa Finfinnee keessatti akka sooshaal miidiyaa irratti afarfamu kanaas miti waan tasgabbii garaagaraatu jira. Garuu jeequmsa xiqqoo gaafa argan sooshaal miidiyaa irratti waan baratame waan ta'eef keessaa TikTok irratti namni callisee mooraalee gadhiisa. Kanaaf Finfinneen jeequmsa keessa jirti konkuluuzinii akkasii kennaa jiru waan ta'eef waan akkasii hin jiru. Nagaan barachaa jiru. Barattoonnis barsiisonnis nagaan barsiisaa jiru. Maatii barattoota waliin waliigaltee irra gahamee jira. Barattoota waliin waliigalteen irra gahamee jira. Nuti gaafii akkanaa hin qabnu. Gaafiin kun gaafii finxaaleeyyiitti kan jedhu kaasaa turanii. Kanaaf konkuluuzinii dhumaarra gahuudhaaf immoo aanaalee fi kutaalee magaalaa garaagaraa keessatti mariin gaggeeffamaa jira. Manneen barnootaa tokko yookiin lama keessatti gareen taate gurmooftee jeequmsa xiqqoo kaasaa jirti. Sun immoo kanuma sirraa ta'a. Odeessaalee gaggabaaboonis nitti hima. Atileetii beekamaan Keeniyaa Deevid Rudishaan balaa xiyyaaraa isa mudateerraa hafe fiigicha meetira 800tiin abbaa riikardii addunyaa kan ta'e Deevid Rudishaan sanbata darbee galgala xiyyaarri inni itti deemu kufee caccabus lubbuun hafuu miidiyaa biyya keessaatti himeera. Bulchitoonni Afrikaa yaa'ii US Afrikaatti hirmaachuuf gara Waashingtan imalaa jiru. Yaa'ii yeroo jalqabaaf 2014 qophaa'u jalqabe kana pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden gaggeessan irratti biyyoota Afrikaa 54 keessaa 49tu affeerame. Hooggantoonni biyyoota Maalii, Giinii, Sudaaniif Burkina Faasoo hin affeeramne. Iraan mormii biyyattiitti hammaateen wal qabatee yeroo lammataaf adabbii du'aa raawwachuu himte. Majreeza Rahavan dargaggeessa ganna 23 yoo ta'u wiixata har'aa magaalaa Mashaaditti uummata fuulduratti fannifamuu manni murtii beeksiseera. Himannaa irratti baname keessaas waaqa irratti diinummaa agarsiisee kan jedhu qaba. Magaalaa guddoo Naayijeeriyaa Legoositti saroonni uffata mimmiidhagaa keewwatan agarsiisarra oolan. Namoonni saroota isaanii agarsiisaaf kan fidan akkasumas kaayyoon sagantichaa lammiilee Afrikaa bineeldota manaa isaanii sirnaan hin kunuunsan yaada jedhamu cabsuufi jedhani qindeessitoonni. Odeessa aanutten darba. Baankiin Awaash tajaajila kireedit kaardii Itoophiyaatti isa jalqabaa ta'e eegaluu beeksiseera. Baankiiwwan Itoophiyaa keessaa maamiloota isaaniif tajaajila deebit kaardii alatti tajaajiloota kaardii biroo hin kennani. Ofii kireedit kaardiin maali? Akkamiin hojjeta? Kaardii isa amma Itoophiyaatti hojiirra oolaa jiru irraa maaltu adda isa taasisa? Miseensa waldaa Chartered Certificate Accountants England kan ta'e obbo Xilaawun Girmaa gaafadheera. Kaardiin gara lamatti qoodama. Kaardii deebit kaardii fi kireedit kaardii jedhama. Deebit kaardiin kan duraan barame maamiloonni qarshuma ol kaawwatan baankitti ol kaawwatan kaardii sana fayyadamanii qarshii sana baasuu danda'an herreega isaaniirraa. Deebit kaardii jechuun maamilli kan ol kaa'e caala herreega irraa baasuu hin danda'u. Garuu karaa kireedit kaardiitti immoo yoo dhufte maamilichi galii isaa irratti hundaa'ee yookiin immoo kiraayiteriyaa baankichi ol kaawwate irratti hundaa'ee baankichatti iyyannoo galfata. Iyyannoo sana irratti hundaa'ee baankichi poolisii baaseen
yookiin kiraayiteriyaa baaseen maamilli sun wanna kiraayiteriyaa sana yoo guutee argame haga qarshii haga wayii akka liqiitti eeyyamaaf dursee jecha. Maamilichi ji'aan haguma liqiin eeyyamameef qarshii ol ka'ee caala fudhachuu danda'a jecha. Fakkeenyaaf maamila tokkoof baankichi credit card facility kuma yoo eeyyameef ji'a sana keessatti qarshii qabu caala 100 herreega isaarraa baasee kaffaltii adda addaa raawwachuu danda'a jecha. Sun jechuun mi'a ittiin bituuf kaffaltii adda addaa raawwachuuf itti fayyadamuu danda'a jecha. Dursee garuu maalinni baankichi kiraayiteriyaa ol kaawwateen maamiloota madaalee sun jechuun maybe galii maamilli sun qabu irratti hundaa'ee ta'uu danda'a. Baankichi maybe kiraayiteriyaa ol kaa'u keessa maamilichi baankicha waliin maamilummaa qabu irratti hundaa'ee sana waan ol kaa'uu danda'a. Yookiin immoo daldaalaan yoo ta'e baankichi oggaatiin daldaalaan kun meeqa kan bu'aa argachuu audit report irratti hundaa'ee eeyyamuufii danda'a jechuudha. Credit kaardii kana fudhatuudhaaf namni tokko ulaagaa maal fa'i guuttachuu qaba? Gaaffii gaariidha. Kuni baankii irratti adda adda ta'uu danda'a. Baankotiin requirement adda addaa baasuu danda'u. Awaash Bank requirement isaanii poolisii isaanii ilaallee beekuu malla. Garuu praaktisiin biyya alaa irratti jiru maalinni baankonni credit kaardii maamila tokkoof yoo eeyyaman galii maamila sana irratti hundaa'anitti wanna sana kan eeyyaman jecha. Namichi galii meeqa qaba jedhatti liqii kana odoo rakkatiin kaffaluu ni danda'ai maal fa'aa akka jedhu madaalaniiti kan liqii kana kennaniif. Yoo akkas ta'u baate immoo namichi liqii kaffaluu hin dandeenye fudhatee booda rakkoo keessa kufa jecha. Kabiraa immoo maamilli sun sochii herreegaa kanaan dura godhuu irratti hundaa'ee baankichi kennuu danda'a. Kabiraa maamiloonni qarshii hin kaffalu jedhanii akka hin dinne maybe personal guarantee ni gaafata jedhee qacaramaa yoo ta'e dhaabbata na qacareerraa xalayaa akka fidu godhuudhaan mindaa kiyya sirriitti barachuu. Daldalaa yoo ta'e immoo audit reportii na gaafachuun meeqa akkan argadhu waggaatti qarshii arganii humna kaffaluu kiyya irratti hundaa'anii liqii kana approve godhu yookiin immoo eeyyamu jedhee tanan tilmaama. Garuu maal irratti hundaa'a maamiloonni maamiloota riiskii xiqqaa qabaniif sun jechuun galiin isaanii hedduu ta'ee fi credit card facilitiin guddaa ta'a jecha. Maamiloonni immoo galiin isaanii xiqqoo ta'uuf immoo akkuma hona isaaniitti ramadamee fi sana fayyadamanii yeroon kaffaltiin isaanii ilaalama. Fooyya'aa fi deema jecha. Daldaltoota xixiqqoo gabaa irratti nagadaniif guyyaa guyyaatti amma kaashii dhabuu danda'u. Guyyaa guyyaatti bu'aa hedduu kaffalanii namarraa liqeeffatu ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf isaanii fi faasilitiin wayii yoo eeyyameef guyyaatti itti nagadatanii galgala irratti immoo qarshii san deebisanii herreegatti galchuu danda'u. Odeessa dhumaan biyyoonni afur walakkaa xumura waancaa addunyaa Kaataar qopheessaa jirtuun wal falman Arjentiinaa, Kirooshiyaa, Faransaayii fi Morookoodha. Kibxata Arjentiinaan Kirooshiyaa morkatti, roobii immoo Faransaayii Morookoo morkatti. Tokkoon isaanii waancaa kubbaa miilaa maqaa guddaa qabu ol kaasuuf abdataniiru. Biyyoota sadarkaa kana gahu jedhaman kanneen tilmaamaman xiqqoodha. Garuu waancaan garam gora? Hamzaa Hussein. Tilmaamota jiran keessaa tokko biyyi Lionel Messi waancaa addunyaa kaasuu dandeessi ka jedhudha. Messiin erga kubbaa taphachuu jalqabee liigii Spain 10, liigii France 1, waancaa Champions League 4, waancaa Copa America 1 fi badhaasa taphataa cimaaf kennamu Ballon d'Or 7 fudhate. Taphataan biraa badhaasa taphataa addunyaaf kennamu Ballon d'Or hamma kana badhaafamee hin jiru. Erga Arjentiinaan waancaa addunyaa xumuraa tumsa Maradoonaan mo'attee waggaa 36 ta'eera. Bara Messi Arjentiinaan bara 2014 xumura waancaa addunyaaf geessee Jarmaniin mo'amtee dhabde. Messiin carraa kana deebisee argate taphataa kubbaa miilaa hunda isaanii caalaa maqaa guddaa qabu ta'a laata. Tilmaama kaa'ame keessaa tokko kana. Gama biraan ammoo Afrikaa keessaa qofaa ishee dorgommii waancaa addunyaa 2022 keessatti kahafte Morookoon seenaa dalagde. Morokoof tilmaamni hammanaa hin kennamne ture. Morookoon garee waancaa addunyaa irratti deeggarsa cimaa argattedha. Qopheessitoon waancaan addunyaa kun waa'ee Qaataar qofa miti. Naannawa giddugala bahaa fi hawaasa musliimaa hunda ilaallata jedhu. Taphattoonni Morookoo kana caalaa fagaatanii adeemuu danda'u laata kan jedhus gaaffii ijoodha. France waggaa 4 dura waancaa addunyaa Raashiyaan qopheessite irratti waancaa kaafte. Ammas walitti aansitee dabalatti laata. Yoo milkaa'an seenaa Biraaziil bara 1958 fi 1962 walitti aansitee waancaa kaaste dabalatu. Qalbiin leenjisaa France Didier Deschamps garuu Morookoo irra jira. Waancaa addunyaa Raashiyaatti qophaa'e irratti wal morkii waancaa Firaansii fi Kirooshiyaatu walitti dhufe. Tapha walakkaa xumuraan Firaans Morookoo mootee fi Kirooshiyaan Arjentiinaa yoo moote irra deebiin wal arguu danda'u. Ga'umsi Kirooshiyaa utreechaa taphataa ganna 37 Luukaa Moodirichiin dabalamee akkuma cimetti jira. Waancaa addunyaa bara 2018 irratti Kirooshiyaatiin 3-0 kan mo'amte Arjentiinaan ammas isaan tuffachuun qabdu.
dhaggeeffattoota keenya kan har'aaf jennee goolabne boor sagantaa biraan walitti dachaana nagaan bulaa.